Arkanne daya ilmiidha teessoo gammachuu barnoota markaz Imaamu Shaafi'ii yaa warshaa hayyuuf beektota dukkana wallaalaa raabaa suudha kaayyoon kee dhaloota yaa Ustaaz Ahmad Siraaja zaankee haa ta'uu jannata Kira bagatti geessan isiyaa eebbifamtoota arkanne jaayaa ilmiidha teessoo gammachuu barnoota markaz Imaamu Shaafi'ii yaa warshaa hayyuuf beektota dukkana wallaalaa raabaa suudha kaayyoon kee dhaloota yaa Ustaaz Ahmad Siraaja zaankee haa ta'uu jannata Kira bagatti geessan isiyaa eebbifamtoota Kira bagatti geessan isiyaa eebbifamtoota Jalqabni dubbii bismillaahi maqaa rabbii ogeessaa lakal hamdu yaa rabbii koo yoomiyyuu ansumaan faarsaa alhamdulillaahi je'ee tiin shukrii tantee baay'isaa Rabbi nutti oole hedduudhaan qabu lakkoofsa ummata Nabi Muhammad nu godhuun kunu badhaasa sallallahu ala nabi rahmata irran arbuusa guyyaana irraa gammachuudha dhagayaa wal dhageessisa guyyaa urjiiwwan markazii Imaamu Shaafi'ii eebbisa barattoota diinqa qaalii biqiltuu abdii hawaasaa eebba isaaniitiif hin dhufe anis qabadhee fiidhaamsaa gammachuu teessan dhagaheen hafu maaltu na hambisaa yaa eebbifamtoota irraa gammadaa wal gammachiisaa gammachuu eebba qur'aanaa hin jiru wanni qixxaataa Kira bagatti geessan isiyaa eebbifamtoota Salaamullahi alaykum obboleeyyan islaamaati kalimaa shahaadaadhaatiin rabbiin nu hidhee walitti islaamni guutuun dhugumaan akkuma qaama tokkooti wajjumaan qabna hundaahu gammachuu fi waan biraati bakka dhufne wal agarree arrallee guyyaa eebbaati Saafuu isin yaalamni kan jirtan biyya ormaati akkam naa jirtan mee isin fayyumaanaaf qabdaniiti sumayyootaaf bilaalonni diin baraachaa jirtan marti yaa ustaazan keenya isin waan jabduudha jirtaniiti ijoollee teenya tan biyyarraa baate sababa hojiitti Diin Islaam barsiisu jirtan nuuf galatooma hundumti sadarkaan teessan guddoodha rabbii isin caalchiseeti ilmi barsiisuudhaan taatan isin dhaaltu anbiyoota kongiraa bagatti geessan isiyaa eebbifamtoota Arkanne jaayaa ilmiidha teessoo gammachuu barnoota markaz Imaamu Shaafi'ii yaa warshaa hayyuuf beektota dukkana wallaalaa raabaa suudha kaayyoon kee dhaloota yaa Ustaaz Ahmad Siraaja zaankee haa ta'uu jannata Kira bagatti geessan isiyaa eebbifamtoota Kira bagatti geessan isiyaa eebbifamtoota Urjiiwwan keenya qaqqaalii arraan taana eebbifamtan guyyaa eebbisaa teessanii bagumaa itti nuuf geessan Qur'aana rabbii barachuuf hamilee bareedduu qabdan wanni namni itti wal caalu ilmii ta'uu hubattan markaz Imaamu Shaafi'ii carraa bareedaa argattan Ustaaz Ahmad Siraajirraa
ilmi barachaa jirtan barsiisaa gaarii akkana rabbumarraa badhaafamtan gosoota ilmiidhaa hedduu isarraa barachaa turtan gariin huruufaaf qur'aanas asii jalqabdanii buuftan diin islaam barachuuf jecha aarsaa meeqatti hawaltan faayidaa lafaatii teessaa ni kunoo ijaan agartan gammadaa isiniin jannaa gammachuu haqa godhattan maashaa Allah isinirraa jannee hundi keessummoota kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota yaa ustaaza keenya ati baga guyyaa arra geesse hedduunuuf galatoomisi ijoollee tana barsiise kan dadhabde hin hifatin takka takkaan afaan keesse ustaaz Ahmad Siraaj goota baga haati teessi deesse faaruu rabbii hin dagatin isumaatu siif laaffise yaa barattoota keenya isinis rabbumaan bilkeesse halkanii guyyaa ollaahi naan barachuu siif mijeesse hojii maadaamii hojjechaa imootee markaza keesse jidduudhaan dhuftee qaraa gurra kan kee adafeesse siyaamnaan na'am jettee fi dasilkii firraachi keesse rakkoo shaabakaadhaatii fi waamichaa isaanii dandeesse akkasiin qaraatee kunoo guyyaa eebbisaadhaa keesse alhamdulillahi jedhii galchimee rabbiif galataa kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota arkannee jaayaa ilmiidha teessoo gammachuu barnoota markaz imaamu shaafi'ii yaa warshaa hayyuuf beektota dukkanaa wallaalaa raabaa suura kaayyoon kee dhaloota yaa ustaaz Ahmad Siraaj zaankee haa ta'uu jannata kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota galatoomaa yaa amiirran lafaatiin teessan guddoodha yaa kaadimtoota diin rabbii sumayyoota qaqqaaliidha markazaa kana hoogganuun hojjettan hojii dansaadha amiirri markazaa tantoo kofaa uummu soorattiidha miskiinaa wii itti aantu sadaffaan ummu hikmaadha rahiimaa jawaarii wajjiin gaggeessan hoogganummaadha hedduu nama gammachiifti seenaan teessan bareedduudha barattoonni markaza kanaa hundinuu gaggaariidha jaalalaa kabajaa waliif qabaachuun keessan dhugaadha kanaallee hanga dur caalaa jabaadhaa wal jabeessaadha ajajaa waliif dhagayaa tokkummaa teessan cimsaadha ustaazaa keessanis gammachiisaa diin irraa baradha daandii milkiidhaarra jirtan kanaa bar karaan jannata kongiraa bagatti geessan isiyyaa eebbifamtoota nama ilmii tana beeku rabbiin bar hedduu lafaarse wa ulul ilmi jechuudhaan maqaa isaatitti aanse qur'aanaa keessatti sadarkaa ilmii hedduu ol kaase alhamdulillahi jedhii ati yaa kan na dhageesse barattoota hundaan baanaa kan ergaan too itti geesse markazaa kee jabeeffadhu baradhu hanga dandeesse